Dhaabbata lammii miidiyaa irratti saniifin si bilbilee Mu'ee Max maqaan kee akka nuti asirratti beeknutti. Gaaffii fi deebii muraasa si wajjin godhuun barbaada. Abshir. Tole, Mu'ee Max dookumantariiwwan seenaa akkasumas ammoo kallattii garaagaraatiin awwaalota adda addaa Oromiyaa keessattuu Oromiyaa gama bahaa keessatti sochii ati goote uummata birattis beekamaadha. Kanas ammoo uummanni Oromoo keessattuu gama baatiif ragaasiif ba'an. As dhiyeenya torbaan kana keessa yoon dogoggoruu baadhee guyyaa kaleessa bakka awwaalcha Sheek Bakrii Sabaloo abbaa qubee afaan Oromootii fi diin Islaamaa babal'isuu irratti shoora guddaa qabate kan Hargeessatti argamu dheeyitee jirta. Maaltu si mudate? Mee dhaquu keetiifoo maaltu si kakaase? Galatoomii ulfaadhu. Dhugaa dubbachuudhaaf akkuma ati kaasuu yaalte turtii waggoota takkaatiif keessattuu gama Oromiyaa bahaa kanarratti faana goototaa qorachuu fi hambaalee goototaa jala deemuudhaan ture. Kana hanga takka hawaasni kiyyaas quba qaba. Kana wal qabsiisee ji'a lama dura jechuudha. Ji'a jechuun guyyaa 28 akka lakkoofsa faranjiitti yookaan ji'a jahaffaa jechuudha. Biyya Somalilaandi magaalaa Hargeysaa barbaacha qabrii Sheek Bakrii Sabalootiif dhaqeen ture. Akka carraatitti barbaacha sana manguddoo fi seenaarraa odeeffadheen dhaqee iddoo awwaalcha isaa arkee isa qofaa miti Sheek Ahmad Basiiraa nama jedhamu lamaayyuu guddaa hawaasa keenyaa keessa kan ture. Innillee akkuma naannoo sanitti awwaalamee fi moota biraa kan naannoo san jiranillee hanga takka laalee achitti bifa suur-sagaleetiin seenaa isaatii fi iddoon awwaalcha isaa akka as ta'e wal qabsiisee gabaaseen ture.